Tan daawwattoota OMN oduuwwan ijoo sa'aatii tanaaf qabanan isinitti himaa ani Faayisaa Ilaasim. Waytii hidhamtoonni Oromoo osoo to'annoo seeraa jala jiranii mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamuun reefki isaanii bosonatti gatamaa jiru kanatti uummata Oromoo guutuu irraa kan eeggamu hooggantoota siyaasaa hidharraa eegsifachuuf irratti xiyyeeffachuudha jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa yaada isaanii OMN filatani. Osoo barattoonni Oromoo godina hanga gandaatti mana hidhaa keessatti jiranii akkasuma hayyoonni Oromoo manneen hidhaa keessa jiran kanneen akka obbo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa fi Mikaa'el Booranfaan mana hidhaatti gidiraa argaa jiranii akka homaa hin uumaminitti isaan dagannee jireenya keenya irratti xiyyeeffachuun nurraa hin eeggamu jedhan qeerroowwan kunneen. Kana malees wayita nageenyi siyaasaa haalaan boora'ee jiruu fi dubbii lolaa guyyuu gama kaabaa irraa dhagahamaa jiru kanatti barattoonni Oromoo gara yuunivarsiitii naannoo Amaaraa deemuun gonkumaa waan yaadamuu miti jedhan jiraataan magaalaa Finfinnee irraa odeeffanne. Osoo haati Oromoo akka haadhaatti, abbaan Oromoo akka abbaatti kabajaa hin argatin Itoophiyaa keessatti nageenyi hin jiraatu. Kanaaf uummanni Oromoo qabsootti cichuu qabaas jedhani. Dabalataan bara dabre naannoo Amaaraa keessaa yuunivarsiitii Waldiyaatti barataa Oromoo gamoo sadaffaa irraa darbatamee ajjeefame yaadachuun barbaachisaadha kan jedhu qeerroon kun duuti du'a erga taate falmannee haqa keenya irratti biyya keenya irratti du'uu qabna malee biyya namaa keessatti du'uu hin qabnu waan ta'eef barattootas ta'ee maatiin waan kana itti yaaduu akka qaban dhaamameeti jira. Qeerroowwan Arsii Aanaa Suudee dhimma barattoonni Oromoo gara yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa fi Tigraayitti imaluu cimsanii balaaleffachuu beeksisanii. Jiraataan magaalaa Darrabbarraa dubbifne akka jedhutti barataan Oromoo tokko haala ulfaataa kana keessatti gara yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti imaluun gaagama lubbuu waan dhaqqabsiisuuf mootummaan barattoota barnoota sadarkaa olaanaa hordofan kaampaasiiwwan Oromiyaa keessatti argamanitti haala mijeessuu fi akka qabu dubbate. Dhimma mootummaan hooggantoota paartilee mormitootaa hidhee filannoof of qopheessaa jirus qeeqeetii jira namni dubbifne kun. Bifa amma deemaa jiruun filannoon ni gaggeeffama taanaan garee dorgomaa malee dirree kubbaarratti taphachuudhaas jedhani. Gama biraatiin jiraataan magaalaa Darrabbarraa odeeffanne kun naannichatti hidhaan hammaate itti fufuus dubbata. Qeerroowwan duraan hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran malee kanneen biroo 4 hidhamuu himem. Isaanis Abduu Salaam Haji Bakare, Iriyaas Ruubee, Awwal Siraajoo fi Dammishuu Haji kanneen jaaman ta'us maqaa isaanii nuuf tarreesseeti jira. Hidhaa fi goolinsi hawaasa nagaa irratti dhaabbachuu akka qabus yaada dabarfateeti jira. Hayyootaa fi hooggantoota Oromoo hunda hidhaatti guuranii filannoo gaggeessuu osoo hin taane waa'ee filannootu haasa'uun tuffii sirni kun uummata Oromoo bal'aaf qabu agarsiisaa jechuun qeerroon baale yaada isaanii OMN filatanii. Hanga ammaatti hidhaa reebichaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa hin dhaabbanne. Uummanni Oromoo eenyummaa ofiitiin boonee jiraachuu bakka hin dandeenyetti filannoo sobaatiin hawaasa bal'aa gowwomsuun waan hin yaadamne jechuun qeerroon magaalaa Gindhiirraa dubbifne tokko bilbilaan OMN itti himeeti jira. Maddi kun itti dabaluunis waggaa dabre barattoonni Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf badii tokkoon malatti yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti akka saretti ajjeefamuu isaanii yaadachiisuun bara kanas barattoonni Oromoo gonkumaa gamasitti imaluu hin qaban jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiti jiranii qeerroon baale. Ajjeechaan uummata Oromoo irratti poolisiin humna addaa Oromiyaa raawwachaa jiru hammaachuu jiraattonni lixa Oromiyaa OMN itti himanii. Muddee 14 2020 godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Muruu ganda warra beeraa jaamu keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa manguddoo maqaan isaanii Waaqshumee Bayyanaa jaamu rasaasaan ajjeesuu jiraataan godinichaa OMN itti himeeti jira. Muddee 14 obbo Waaqshumeen mana isaanii irraa dabuudhaan hojii qabu turan kan jedhu namni OMN dubbise kun saala qanaatti daboo gargaarsa isaaniitiif dhufaniif soorata fiduuf gara qe'eetti galaa osoo jiranii poolisii humna addaa Oromiyaatiin itti dhukaafamee ajjeefame jechuun haala guyyicha ture yaadata. Namni kun qonnaan bulaa jabaa fi hirmaannaa siyaasaa kamirraa illee walaba nama ta'edha kan jedhu maddi keenya kun ergasii maatiin nama kana qaama bulchiinsaa gaafachuuf yoo yaalan du'a waan guddaa gootanii nuun gaafatina itti yaaduun osoo hin taane tasa ajjeefamee jechuun
deebii haamilee maatii cabsu bulchiinsa aanarraa argachuu maddi keenya kun himeeti jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Calliyaa eekkaatti namni maqaan isaa Salmoon Birruu jedhamu erga torbaan tokko fidhaniin booda tibba kana baasanii ajjeesanii bakka guutee jedhamutti gatanii deemuu maddeen gabaasanii. Ajjeechaan kan raawwatame guyyoota muraasa dura halkan keessa sa'aatii 7tti hidhamaa kana baasanii fuudhanii deemuudhaan akka tahee gabaasaan dhaqqabeen ibsa. Kana hordofuun hawaasni waan sochii taasiseef waraanni mootummaa afaan qawweetiin uummata goolaa jiraachuun ifoomeeti jira. Guyyaa kaleessaa uummata naannoo magaalaa Calliyaa eekkaa fi naannoo ishee kaadiroonni mootummaa humnaan walgahii teessisaa jiraachuunis himameeti jira. Sababa naannicharraa neetworkii balleessaniif jecha haala aanaan Gullisoo keessa jirtu odeeffannoo gahaa argachuun ulfaata akka ta'es maddi keenya kun dubbateeti jira. Sochiin hooggantoota dharraa sirna durii qabaniin mirga saboota ukkaamsuuf godhamaa jiru waliin jireenya wal danda'uu sabaa fi sablammii biyya tanaatiif yaaddoo guddaa ta'ee jira jechuun mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibse. Bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz muddee 16/2020 ibsa baaseen dhimma naannoo federaalaa ofiin of bulchuu tokko keessa seenuun nan weerara jedhanii dhaadachuun heera biyyattii diiguudha jechuun balaaleffateeti jira. Jijjiirama aangoo waggaa 2 dura Itoophiyaa keessatti mul'ate faana dha'uun afurri fi karaan sirna moofaa duraanii deebi'ee lubbuu horachaa jiraachuun ibsi kun akeekeeti jira. Sirni cunqursaa moofaa kun bakka itti awwaalamee ture awwaara cabsee ka'aa jira kan jiru ibsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz kun dhaadannoo fi sochii gareen bulchitoota mootummaa naannoo Amaaraa kunneen federaalaa fi gulantaa kan birarra jiran ajajaa waraanaa fi hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz daangaa ce'uudhaan raawwachaa jiran jechuun balaaleffateeti jira. Akka ibsa kanaatti poolisiin humna addaa Amaaraa daangaa naannoo Beenishaangul Gumuz ce'uudhaan jiraattota naannoo Beenishaangul Gumuz hidhuu fi ajjeesaa jiraachuutu ibsame. Hoogganaan poolisii humna addaa naannoo Amaaraa fi qondaalonni naannichaa biroo Tigraay irraa deebiin Beenishaangul weeraruu qabna jechuun jidduu tana miidiyaalee isaanii biyya keessaa fi alaa irratti ba'uun dubbachaa turuun ni beekama. Tole daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Oduu tana isinitti himuutan faana turtan Faayisaa Ilaasii gamoo ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur-sagaatiin Abdii Jamaaltu nu faana turee babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti kan isiniif dabruta amma sittuu nagaan nuuf tura.